Ashamar ka fuune hordoftoonni abduu moobaayila biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan yoo jiraattan abduun jedhama abduu moobaayila bi subscribe godhanii maamiltoota keenyatti dabalamuu ni dandeessan isiniin jedha ibsa kaleessa zoonii kibba bahaa irraa ajajaan waboodhaa kenne waa'ee ajjeefamuu wareegamuu ustaas Kamaal Hebboo irratti kenne wal qabatee qeeqa isarratti deemaa jiruu fi akkasuma wantoota inni jedhe san keessaa maal hubannaa an akka nama tokkootitti waan jecha isaa san keessaa sirriidha jedhee fudhuu fi waan jecha isaa san keessaa immoo sirrii miti jedheen fudhu haga tokko keessaan isiniif bahaa akkasuma waan haala yeroo irratti jechuudha jecha gandee jedhu gandeen ammallee itti fufeeti jira waan ittiin afaan wal qabuudhaaf afaan ittiin wal dabooluudhaaf ittiin wal gabroonsuudhaaf oromoon ofii isaatii ofii walirratti fayyadamu waa'ee kana irratti illee waan jedhuun qaba akkasuma ammas warra gartee kanaaf deebisaa kenna jedheeti yookiin ganda tokko maqaa dhawate akkuma jedhamu san haa jennu gosa tokko maqaa dhawate ebaluuf deebisaa kenna ebaluudhaan dhukkee kaasaa ebaluun kun akkasii an akkasii warra jedhu irratti jechuudha yaada dhuunfaa kiyyaa waan isinii qooduun qaba yeroo kana isiniin jedhu ani miira tokko keessa iyyuu seeneeti miti beekuuf ta'adheeti haga dhumaatitti na waliin turan isiniin jira taariikaan haga irraatitti ana miira keessa seenu dabree yoo taate malee hedduu miira keessan seenu yoo miira keessa seenee akka dhuunfaatitti aarellee santa dhuunfaa kiyyaati malee miidiyaa kanarratti ol bahee akkam seetan fakkeenyaaf amma chaanaala kiyya kanarratti chaanaalli kiyya kun nama 200 qaba nama 200 jechuun nama guddaadha nama hedduudha isin jechuu barbaadeeti 200 kana keessa kan gartee as jala hin jirre ka 200 kana keessa hin jirrellee akka tasaa usuma YouTube irra deemu narra dhufuu danda'a beekaa narra beekaa kan waan hundaanuu narra beekaa kan ammoo hin dubbanne kan taa'eetumaan gartee waan deemu kana ilaalu kan sitti qaanfatu kan sitti aaru akkasuma ammallee akkamitti akkana jira jedhee kan si abaaru kan rabbiilleen isa dhaga'u hedduutu jira social media kanarra jechuun kan dubbatu kana qofan seena sihii ol baatee ganda namaa arrabsitu sihii ol baatee amantii namaa arrabsitu sihii ol baatee paartii wahiidhaa arrabsitu paartii sabnummaan ati gartee obboleessa keeyyattuu san keessaa namni wahii kan itti paartii san jaalatu jiru osoo beektu paartii tokko jumlaadhaan arrabsitu amantii namni akkuma ati amantii kee jaalattutti jaalatu jiru osoo beektu kan amantii namaa arrabsitu akka beekaa meeqa si dhagahu akka beekaa meeqa kan sirra beekaadha kan ammoo callisee silaaluu kan yoo si abaarallee abaarsan sirraa argatu hedduun akkasii hordofu beekuu qabda sin jechuu barbaadeeti eenyu kan miira keessa seenne kan waa isaan aarsine hin jiru kan ganda ofii hin jaalanne hin jiru kan amantii ofii hin jaalanne hin jiru tariin amantii keessatti fakkeenyaaf namoonni tokko hubannoo dhabarraa yookiin ammoo amantii akkaataa fakkeenyaaf yeroo barattu amantii kee jaalala amantii keetii qofa baratte amantiin kamiyyuu waan tokko wanni beekuu qabdan amantiin kamiyyuu karaan amantii an qabadhee kanaa ala kan biraa hundi jallina badaadha fokkataadha jedheeti amana kamittuu warri dhagatti amanu illee jechuudha warri hindiidha kan tarii waan adda addaa ibiddafaatti amanu sun illee jechuudha kanaafu amantii akkuma amantii kee kabajuutti amantii nama kamiitu keessa seenuu qabdu jechuudha bar ati ka isaa san humaa godhuun sin barbaachisu beeki amantii isaa sanatti keetuma kana jabeeffattee kan isaa keessa seenee ati kana dandahuudha yoo kana dandeenye social media irratti ol bahuun tariyaan sirrii miti jedheetiin amanaa jechuudha malee namni xiiqii keessan seenne hin jiru isin jechuu barbaadeeti kanaafu wanda waa'ee xiiqiidhaa dubbadhee fi waa'ee wareegamuu ustaas Kamaal Hebboo cubbuudhaan haa wareegamuu yookiin ammoo lolarrattis haa wareegamuu karamuu barbaadeenu haa wareegamuu ustaas Kamaal Hebboo nama guddaa waan ta'eef akka nama tokkootitti nama rara osoo inni gara qabsoo hidhannoodhaa kan jeedummaa bosona seenuu kanaatiin osoo hin taane achi durattiin haga inni gahu isa beeka waan ta'eef namni tokko jeenummatu kaasee bosona isa naqa onnitu kaasee bosona isa naqaa beeki miidhaa saba isaa irra gahu san dadhabateeti roorroo lafatti hin dhiitamu jedhu dadhabateeti ka'ee bosona seenaa jechuudha yoo onneen qabaanne akkuma naasihii kanatti yookiin social media kanarraa dubbataa yoo haali dubbachuu sunu yoo mijjaaheef dubbata yoo haali dubbachuu sunu hin mijjaa'ine fincalisaa jechuudha kan onnee qabu ammoo dubbachuu san bira dabreeti an haa wareegamu jedheeti qawwee fudhatee bosona seenaa jechuudha kanaafu haga dhugaan isaa baatutti anis akka nama dhuunfaa tokkootti nama raraa jechuudha yeroo kana siin jedhu yookiin ammoo ganda ta'ee an bakkeen itti dhalaate illee beeku yoo dhugaa feetan siikoo mandoo keessaa dhalachuu qofaan beeka ganda isaa hanga har'aatti karabbiin tokkochi na arguun beeku ustaas Kamaal Hebboo jechuudha garuu akka goota Oromoo tokkootitti nama raraa jechuudha nama bara yeroo har'aan tanaa
wannan kana keessa baay'ee yeroo har'an tanaa gootni illee gandaan madaalamu goonni illee amantiidhaan madaalamu goonni illee ganda ho'iitiin madaalame nama mararu haala akkasii santiidha jechuudha kan deemamaa jiru wannan kana isin jedhee fi warroota dhugaan ustaas Kamaal Heebboo Haabaatu jedhamee dubbatame dhiheenya kana dubbatee irratti jechuudha gandee maqaa jedhutu mogga'eef jechuudha kana jechuun maalinni ati waan inni ganda keeta bara Kamaal Heebboo qofaa miti beeki Joohariin deeggaruudhaaf gandeedha jedhama beeki hayyuu hangana ga'u kan guyyaa takka xiiqiin gandaa yookiin ammoo waa hema gandaatu namni quban qabne kan waa hemmaan gandaatu isa keessa ni jirti jedhee baroota ganda isaatu isatti aaru akkamitti isaa jechuun inni gosa keessaa baheetan akkamitti isaa barnamni waan fedhoo ta'e beektaa gosa keessa shimbirroon golloo qabdi asumaanuu beeki gandee waan jedhamu beeki sirri miti waa dubbachuuf maqaa gandaatiin itti wal qoqqooddee faarfamaan ana qofaa kan ati fakkeenyaaf gaafa kan maal jedhee gurbaan kan agumaa mo'een dasan yeroo hedduu isa kana fakkeenya fudhaan ifama jechuun namni sun kan nama barate illee jedhama jechuun isatu social media kanarra gabba isaaf beekan gulummaati yeroo hedduu warroota barate keessaa kan gadi bahanii nama baratan tahanii jechuudha warri gadi bahanii jechuun jecha xixiqqaa dubbatan fakkeenyaaf nama amantii isaa qabatee amantii isaa kana leellisee ganda isaa kana leellisee kan biraa ammoo akkasi jedhee bakka haala jibbaatiin dadhabina sammuutiin haala akkasiitiin dubbatu jechuudha jechuun wanni akkasii subsa keessa jira taanaan ati dhukkuba guddaadha an dhugaa dubbachuu fi hammamuu yoon ajaa'ibe fakkeenyaaf wanni ana yookiin namuu fakkeenyaaf aadaa akka naannoo ittiin guddate loqodas ta'ee amantiis wanni hundinuu namuu beeku miti hundi kenna fakkeenyaaf amma naannoon an itti guddadhe keessa kiristaan hin jiru Oromoon kiristaana tokko jechuun Amaara miti beeku Oromummaa kiristaanatu hin jiru garuu eegan as bahee fakkeenyaaf Oromiyaa keessa illee iddoo garaagaraa socho'ee jiraadheeti jira uumama biyya tana keessatti waa hedduu argee waa baraa jijjiiramaa deema jechuudha. Social media kanarratti ol baate social media kun waa si barsiisa akka duraaniitti miti jechuudha. Fakkeenyaaf duraa warroonni gaafa durii gandum isaanii keessa dhalatanii osuma haaluma ganda isaanii kana qofaan jiraatanii jechuudha kan addunyaarra deeman. Garuu nuti nasiiba qabna nasiiba kana yoo itti fayyadamuu dandeenya social media kun wal barsiisa bara akkana Oromoon hayyee ani fakkeenyaaf Wallaggatti dhaladhee Arsiin akkana ani Harargetti dhaladhee Shawaan akkana hundinuu wal kabajee garaagarummaa kana bal'ina ofii kana ta'uu ittiin boonee danda'uu beekuu qabaa jechuudha. Egaa waa barate kana godhuudhaaf nu barumsa siin barbaachisu sammuu uumamaan rabbiin sii kenneedhaani gootaa jechuudha. Ati wanni guddoon akkuma of jaalattutti namni biraas akka of jaalatu beekuu qabda. Hagana goonaanu siif galaa jechuudha. Akkuma ati gosa kee jaalattutti gosti biraallee akkasumatti akka gosa isaa jaalatu beekuu qabda jechuudha. Gostummaan akka keetii kun akka walitti dabalamee Oromoo guddaa jedhamu kana akka ta'e beekuu qabda jechuudha. Inni gandee jedhee fakkeenyaaf maqaa gandaa namaa moggaasu kun gandan qabu inni ganda chun beeki gosa Arsii jechuun amma fakkeenyaaf gandee amma fakkeenyaaf warri sabab ustaas Kamaal Heebbootiif jedhaniin kuni gandee ka jedhaniin kuni Arsii jechuudha. Arsirratti waan tokkoon isin jechuu barbaada. Arsiis haa ta'u Wallaggas haa ta'u akka nama tokkootitti Shawaallee haa ta'u Jimmallee haa ta'u yoo goonni tokko kan akka Oromootitti akka ustaas Kamaal Heebboo inni Oromoo fi Oromiyaadhaaf inni fakkeenyaaf ustaas Kamaal Heebboo kan bosona seenee jechuudha Oromoo fi Oromiyaadhaaf beeki haga ammaatitti qabsoon gandaan jirtu jechuun tarii nama adda addaa keessaa gosa ofii kaleellisu jiraachuu danda'a qabsoon gandaadhaaf gabbahamee namni qabsaa'ee haga ammaatitti hin jiru jechuudha Oromoodhaaf kan gabbahu kamiyyuu garuu yeroo dheeraa kan itti miila wal jalaa haran gandaadha yoo jabaan tokko fakkeenyaaf Wallagga keessaa as bahee yoo Shawaadhaaf hin taane gandeedha Wallaggaa miila jalaa dhahaa jechuudha maa ilaalcha san tun ta'iniif beeki yookiin ammoo namni sun dhugaadha ilaalcha gartee naannoo isaa san qofa baadhatee deemuu danda'a yookiin saniin sababsatee miila jalaadha akkasuma kan Arsiillee kan Harargeellee akkasumatti miila wal jalaa dhahan isiniin jechuu barbaadeeti Oromoo keessa fakkeenyaaf amma akka saba keenyaatitti nama gandaaf qabsaa'u hin agarre jechuudha nama gartee ganda kiyya kanaan bilisoomsa ganda kiyya kana ganda namaarraa bilisoomsa jedhee nama qabsaa'u hin agarre kan fakkeenyaaf naannoo isaa keessa sanitti cunqursaan heddummaatee cunqursa sanirraa yeroo gabbahe saba kanaaf bahee jechuudha maaliif jennaani saba kanatu fakkeenyaaf ganda kanatu walitti dabalame ganda jechuun bara akka fakkeenyaaf warri gandee jedhu sun akka warri gandee jedhu sun baruuf jedha gosa fakkeenyaaf amma gosa kanatu walitti dabalame saba ta'e waan ta'eef akka Oromootitti fakkeenyaaf seenaa keessatti illee akka nuuf himaa ture goorsota amma duraa keessatti illee namni ganda isaatiin ganda kiyyaan bilisoomsa jedhee gabbahee hin jiru jechuudha Oromoo bilisoomsuudhaaf gabbahee jechuudha akka naannoo isaatitti cunqursaa yeroo heddummaatti gabbahee Oromoon bar fakkeenyaaf yeroo takkaa fakkeenyaaf handu'aa jiru ganda samaaltu naan gahee jedheen jiru inuma haga biltsiginaan dhufte kana waan akkasii xiqqashoo mul'ataa jira malee jechuudha bara fakkeenyaaf amman tana roorroon hamtuun fakkeenyaaf Wallaggaa fi Shawaa irra jirti Oromoon bakka hundaa jechaa jira haga barbaachisu yoo sagalee walii ta'uu baate jechuudha
Fakkeenyaa fi gaafa duraaf safaan yaadatu mi gaafa buraayyuu sabbataa jedhee bahaadhi haa kaabaa kibbaa afaan takkaan dubbataa ture san jechuudha. Kanaafuu maal inni duubamu kuni wanni achi obboleessa kiyya tuqee anallee nan hanqattuudha. Quuqaan isa tuuta suni quuqaatii yaadha. Garuu quuqaa isa tuuta san yoo ganda jettee farrajje hoo akkami? Baramma kan argaa jirru sanidha. Fakkeenyaaf yoo gosa Oromoo keessaa gosa barbaade haa ta'u, Macca haa ta'u, Tuulama haa ta'u, Arsii haa ta'u, Afran Qalloo haa ta'u, quuqaan akkanattu natti jira yoo ilma kiyya ka qabsoodhaaf bahetu akkana jalaa ta'e shakkii haa ta'u beek shakki. Wanni tokko beeki wanni shakkame tokko ni qulqullaa'ama. Wanni dhugaa taa'ame takka immoo dhugaa isaatti baha. Wanni soba ta'e tokko soba isaatti qulqullaa'a. Kun sadiinuu yakkaa miti. Kun sadiinuu gandee nama hin jechisiisu. Kun sadiinuu abaarsa hin barbaachisu. Kun hundinuu maqaa walii laxxafuu taargaa walii katabuu hin barbaachisu. An akkas jedheetiin amana. Dimokiraasii wanni jedhulleen sanii jechuudha. Ufii kennaa afaan ittiin wal dabooluudhaa fi gandee wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Abbaan barbaade fakkeenyaa fi karaa isatti fakkaate yoo qabsaahuudhaaf gabbahe saba kanaaf gadi bahee jechuudha. Haga ammaatitti fakkeenyaa fi kan gartee Wallagga bilisa baasaa jedhee qabsaa jira Oromoo keessa hin jiru. Kan Harargee bilisa baasaa jedhee qabsaa hin jiru. Kan Arsii bilisa baasaa jedhee qabsaa hin jiru. Oromoodhaaf jechuudha. Akka Oromootitti roorroo irra gahaa jirtu san falmatuudhaaf jechuudha kan inni gabbamu. Kanaafuu wanni gartee fakkeenyaa fi maqaa akka itti waliin moggaasan kuni kaani tokko tokko fakkeenyaaf amma jira dogongorri amma fakkeenyaa fi qabsoo keessatti karummaan Oromoodhaaf gadi bahe kuni akkuma Oromootitti kan gabbahe kuni ilaalcha ganda isaa san qofa fakkeenyaaf Oromoon kuni bal'aadha akkuma teessuma isaatitti loqonni isaa akkaataan inni itti beeku aadammaan Oromootu iyyuu bal'aa bara kuma sabaa fi sablammootaatti jechuudha. Ilaalchi amantiidha ilaalchi akkaataa itti guddate hatta maqaa walii baasu fakkeenyaa fi maqaan ani naannoo itti dhaladhe baafatutu jira kan naannoo fakkeenyaa fi ortodoksii hordofu baafatutu jira kan naannoo gartee fakkeenyaa fi protestaantii hordofu kan naannoo waaqeffata hatta maqammaan Oromoodha jechuma Oromoodhaan tokko tahee akkuma jirus tahee maqaa baafachuu jaalatutu jira akka amantii isaatitti fakkeenyaaf akka naannoo isaatitti isin jechuu barbaadeeti. Kanuma akkanaa kana fakkeenyaa fi nama hoggansa Oromoo irra taa'ee ilaalchi akka amma jennee kun kan gartee quuqaa nama biraa keessummeessuu dadhabuu ilaalcha gartee fakkeenyaaf nama biraa keessummeessuu dadhabee kan ganda isaa san qofa irratti fe'aa yoo jedhee hamtuun isiisan jechuudha. Maaliif jennaan sammuun isaa dhiphatte akka namicha agumaa jedhamee sanitti keessummeessuu dadhabee jira. Ta'in inni beeku tan isaa tana ta ganda isaa tanaa fi amantiis taatee aadaas akkaataa ilaalcha deemsaa hunda kan isaa kana malee baadhachuu hin dandeenye jechuudha sammuun isaa. Ani yeroo arge Oromoo fakkeenyaa fi ani yoo shawaa ta'ee jiddu galeessa shawaa kana ta'ee yoo Arsiin as dhufe ahaa ada kanallee hin qabna gammaduun qabaa jechuudha. Ahaa akkanallee hin qabna da argadhe dabaladhe jechuudha. Boorana arga ahaa kanallee hin qabna gammaduun qaba dandahuu qaba keessummeessuun qabaa jechuudha. Waan inni qabu hundaa'u hammeenya isaatis gaaromina isaatis jechuun hammeenya filamee yookiin gosi tokko hin qabu gaaromina illee filatee gosi tokko hin qabu hundinuu waluma keessa jechuudha. Yoo hoggansi waan akkasiisan keessummeessuu dadhabee kan isaa kana qofa fe'e kan biraa itti ulfaate ammoo keekuni akkasii keekuni akkasii keekun akkasii yoo maqaa itti moggaaseetiin ka dhiibu taate suni rakkisaadha. Suni zaranyaan baanan sun jechuudha. Gandee baanan sana zaranya kana irraa hiikamina fakkaata gandeen isa sani. Isatu ilaalcha tokkotti isaa san qofa jechuudha. Kan hin bal'isin kan isaa san qofa namarratti fe'aa jira waan ta'eef amantiidhaanis aadaanis karaa barbaadeenuu haa ta'u isa sanitu gandee baanan sanii jechuudha. Kana yeroo jedhamu maaliin kan biraa keessummeessuu hin dandeenye sammuun isaa bal'aan jechuudha. Hooggansa godhuu hin dandeenye waan ta'eef akkasitti akkas jedheetiin amana akka nama tokkootti jechuudha. Maqaan gandee jedhamu kan gartee fakkeenyaaf walirratti fe'amu kun keessattuu hawaasa bal'aa irratti amma kan hooggansa akka nama tokkoo jennee hawaasa bal'aa keessatti maqaan gandee jedhamu gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudha. Ati yoo dubbatte achi keessatti dhalatee gandeedha. Yoon ilaalchi Jooharsii ta'e bakka Jooharitti dhalate suni gosa keetii gandeedha yoo kan jedhamu ta'e. Yoo jaalmarroo deeggare jaalmarroon ammoo ganda keeti gandeedha yoo kan jedhamu ta'e jechuun akka mire kuni an akkamitti fudha kan amma gabrummaa ittiin afaan wal cuqqaalan jechuudha. Gabrummaa hamtu afaan ittiin wal cuqqaalan. Warri biyya bulchaa jiru kunis jechuudha warri biltsiginnaallee kanaa jechuudha adeemsi isaanii gandee siin jedhan yoo ati Oromoo fi Oromiyaa jedhan xiqqeessuu gandummaadhaan yaadu warra gartee gandummaadhaan yaadu jedhanii jechuudha. Ilaalcha Oromummaadhaan akkas jedhanii amanan jechuudha. Karaan amma ittiin deemamaa jiru kuni bakka biltsiginnaa san nama geessaa jechuudha. Akkasuma biltsiginnaa maaliif balaaleffanna duuba yoo namni du'e hin dubbatinaallee ilaalcha biltsiginnaati yoo dhugaa feetan ilaalcha biltsiginnaati jechuudha. Yoo namni du'e hin dubbatinaani ilaalcha biltsiginnaati kan isaan keessatti argaa jirudha jechuudha. Kanaafuu dimokiraasii wanni jedhamu ammumarraa eegala. Waan ta'eef qabsoo keessatti wanni akkasii suni warra gandee isin jedhu gonkumaa gurratti hin qixatina waa'ee warreenaa fi dhugaa nama tokkoo haa bahu yeroo jettan Ustaaz Kamaal Heebboo irraa kaasee jechuudha. Waa'ee Ustaaz Kamaal Heebbootiin wal qabate ammoo dhugaan isaa karaa hawaasa fakkeenyaa fi
ani shakkee jira ragaan harkaa qaba jedhee warra gartee dhugaa isaa barbaadaa jiru akkuma jirutti jira jechuudha. Waa'ee gara ibsa fakkeenyaaf ibsa zoonii kibba bahaa kan kaleessa waboo jaal sabaa if kennee irratti achirratti haala yeroo irratti illee dubbatee waan inni kennetu jira garuu waan babbareeda dubbate. Waan babbareeda dubbatee waan haala yeroo irrattis illee ta'e haala miidhama isaan keessa jiruu fi haala hamaa waboon keessa jiru haala gartee waboon ittiin socho'aa jirus dubbate. Kuni waan nama wal shakkisiisuu miti. Namni gartee waboon hadhaa hamaa keessa jilbeeffateetiin akkasitti akka inni qabsaa'aa jiru firaa miti diinni illee ni beekeeti. Akkamitti jirri kun akkana ta'an ciminni isaanii kun akkam isa jedheetiin ajaa'ibsiifataa jira jechuudha san ormiilleen. Kuni waan nama wal mormisiisuu miti. Ammallee diina nutti kofalchiistanii jedhe. Akka ajaa'ibaatitti sirriidha. Diinni akka ajaa'ibaatitti kolfe. Akkanatti ol jedheeti kolfee gad jedhee osoo hin ta'in nu waliin bara laayif irra taa'aniiti haasawaa jiran dhiheenya kana. Kan hunda ammoo kan nu godhe nuhi jechuudha. Osoo gaafa gandeedha jedhamu san osoo fakkeenyaa fi gandeedha jedhamee yeroo maqaa walitti faalamu san akka Oromootitti dhugaan nama kanaa akkami dhugaadhaan immoo cubbuudhaan dabaan immoo karaa sirriitiin jedhamu waliin gaafatamee akkasuma waliin deebisaan kan kennamu ta'e haalli kun hin godhamu jechuudha. Ofii wal qoqqooduu fi wal farrajuun wal jibbuun gosa ofiitii fi maal qofaadhaan deemuun haalli akkasii Oromoo keessatti mul'ate jechuudha. Kanaafi kuni jecha sirriiti wanti inni jedhu sun jecha sirriiti alagaan nutti kolfeeti jira kuni waan sirriiti miti ammallee ABO'n hin diigamu abbaan barbaade diiguu hin danda'u shira barbaade hin diigamuu hin danda'u kunis dhibbara dhibbatti sirriidha hanga feeti ati fakkeenyaa fi paartii tokko kan saba Oromoo ABO'n waboon paartii saba Oromoodhaatii fi qabsaawa Oromoon bilisoomsaa dantaa Oromiyaatii fi qabsaawa jedhee gadi bahee garaa isaa hidhatee gootummaadhaan sanuu ammallee waan isaan adda godhu maalinni haqummaa qofatti osoo mindaadhaaf maaliidhaaf osoo hin taane garaa isaanii hidhatanii bosona lubbuu ofii kennanii ummata goota callaa jechuun ni danda'ama fakkeenyaa fi waan bosona keessatti wal geessan jechuun ilaalcha barbaade haa qabaatu bara ilaalcha fedhe haa qabaatu goota qofa jechuun ni danda'ama. Maalifi goota yoon taane jalqabu hunda buudirreessan jechuudha. Nama onnee qabu kan ija waraanaan illibsatu Oromoon jettu san qofaadha kan achitti wal gahe. Ilaalcha isaaniin baanu beek yeroo kan isin jedhu. Paartiidha. Garuu ani yoo jibbee fakkeenyaaf haa badu an ka jedhu taate fakkeenyaaf waboon ani jibbee waboon kun baduu qabu kan jedhu taate balleessuu hin danda'u. Maalifi kanuma akkanaa kan jaalatutu jira waan ta'eef jechuudha Oromoo keessa. Jechuun yeroo kana isin jedhu beek akkuma paartii Oromoodhaa tokkotti akkuma Ofeekuu akkuma gartee ABO Jaalmarroo akkuma ABO Jaal Daawud Ibsaadha. Ati yoo jibbite kan jaalatu jira ati yoo jaalatte kan jibbutu jira kuni garaagarummaa jedhamu san jechuudha garaagarummaa siyaasaati jechuudha kunumaa rakkoon qabu inni biraa ibsa jaal sabaa ibsan keessatti jechoota bilchina hin qabne kan inni dubbateetu jira fakkeenyaa fi warra sooshaal miidiyaa kanarraa iyyuu warra akka harreetti iyyuu kan jedhe inni fayyadametu jira abbaa barbaade haa ta'u kuni gonkuma jecha sirriitii miti akkuma reefu isin jedhe ani YouTube chaanaala dhuunfaa kiyyaa kanarratti waan barbaadeefuu haa dubbadhu homa barbaadeefuu haa dubbadhu miira kiyya too'adhee jallataas kana arrabsus kan faallaa kiyyaas kana deeggarus kana jaalatus kana faarsullee eeggadheetiin dubbadha. Ani taraan kun jechuudha. Inni hoogganaa zoonii kibba bahaa jechuun waan hoogganaa guddaadha. Hooggantoota waboon qabu keessaa nama tokko jechuudha. Kibba bahaa jechuun gamaa gamana Arsii fi Diida'aa fi Gadabii jechuudha. Arsii jechuudha walumaa gala. Kanaafuu jechi akkaataa inni fayyadamee sooshaal miidiyaa irraa iyyuu yeroo tokko waan tokkotu jira malee namoonni tokko sooshaal miidiyaa yeroo jedhamu Facebook yeroo jedhamu YouTube yeroo jedhamu waanuma namni ma'anaa hin qabne kan waboo jajjabeessi akkanatti humna itti godhee hamilee itti godhee wanni tokko jiran tufuuzoo waan jedhamutu jira fakkeenyaaf bara taphattoonni kubbaa taphatan kun kan ati asii akkanatti dinqisiifattee Kiristaanoo Roonaaldoo feemasa addunyaa kanaa kan ta'e Leeyonaal Meesii maali ati jettu kun hundi isaatu tufuuzoo waan jedhamu kana isa kanaadhaa bar kan feemas godhe ummata kanatu akkasii isa godhe bar osoo naamani osoo fakkeenyaaf Roonaaldoo fi maaliin osoo kophaa isaa istaadiyoomii san keessa namni tokko kan jirre kan isaa harka dha'uu fi kan isatti iyyuu osoo hin jiraanne akkasitti mi'aawu jechuudha. Kana gartee chaampiyoonii Awurooppaa jennee as teennee bar chaampiyoonii Awurooppaa inni akkasi jara teennee ilaallu suni isa saniif hamilee ta'e jechuudha. Kanaafuu sooshaal miidiyaan kuni kan waboon kuni gartee akka jabaatuudhaaf isa godhe sooshaal miidiyaa kana kan waboon gargaarsa akka argatuudhaaf ummata kakaasee ummatatti hamilee godhe miidhaa mootummaan geggeessaa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru geggeessaa jiru dhiibbaa mootummaan biyya keessaa godhaa jiru ummata ajjeesaa jiruuf dhiibaa jiru akkuma gartee gootota gara bosonaa oofetti ummata gara bosonaa oofesan ammoo warri sooshaal miidiyaa irraa iyyuu fi kan biyyoota garaagaraa keessa jiru kun akka isaan kana bira dhaabbatu kan godhe warruma har'a gabbahee akka harreetti iyyusan jechuudha. Kuni
waan dagatamuu qabne jechuudha. Hawaasa keessan kan isin qeequ kana aamin an kanarratti yeroo garagaraatitti jechuun ilaalcha isaan baanu haasaa warratti namni hundi akka saataa osoo hin ta'in jaalmaroo laalame amma yeroo garagaraatti yoo dubbatu yoo hawaasni keenya komii akkasii dhiheesse wanni akkasii paartii keenya keessa ni jira yoo ta'e nuti sirreessuudhaaf qophiidha hawaasa kanaa fi kan qabsoo an hawaasni kiyya kun akkana tahuu irratti aaruu irra qabsoon an bilisoomuuf kun yoo dhaabbattee badda irra filadha siyaasaaf illee haa jedhu kanaadha jechi kan jedhamu malee. Kan si deeggaru qofa fakkeenyaaf achirratti jiranal Aashaa faa jettee Aashaa Goobanaa faa jettee Aashaa galatoomfatte. Aashaalleen fakkeenyaaf amma kan hin arge kabajamtuudha dhugaadhaa qabsoo ture nama jiruu isii guutuu qabsoo irratti dabarsee dubartii yeroo har'aan tanaa akka fakkeenyaatti dubbatamtuudha xiiqiidhaan isiinillee gabbaatee ka haasofte jechuudha. Gaafa duraa sanfaa xiiqiidhaan gabbaatee haasofte booyaatti haasofte jechuudha xiiqiidha namuu irra laalle haala isiin duraan keessa dabarte san laalee jechuudha. Garuu ati jiranal Aashaa Goobanaa qofatti. Kan si qeeqes kan si faarses wanni qabsaa hamaa jiruuf kun bilisummaa miyaa jara kenna. Oromiyaa bilisoomsuuf himi Oromoon bilisoomuudhaaf himi malee bar yookiin fakkeenyaa fi bilisoomee wala boomee akka Eertiraa san ta'uuf miti beeki amma Eertiraan bilisoomtee wala boomtee gabrummaa hamtuu keessatti kufteemi namni haga saba Eertiraadhaa gabroomanii jira fakkeenyaaf Afrikaa kana keessa gabrummaa hamtuu yoo jedhamte jalqaba Eertiraadha kan ka'u garuu amma wala boomanii jiran walabummaa jedhamu san jechuudha biyya isaanii muratanii jiran qabsoo hadhooytuudhaan jechuudha qabsoo waggaa dheeraa hadhooytu lubbuu kafalaniitiin walabummaa jedhamu san argatanii biyya isaanii muratanii jiran jechuudha garuu gabrummaa hamtuu keessa jiran waan an kan isin jedheef maalinni kan si qeeqellee kan si faarsellee kan si jaalatus kan si jibbullee abbaadha jechuudhaati. Dhugaadha xiiqiidhaan gabbaatee haasa'uudha dandeessaa garuu gonkuma sirrii miti akkisuun sirrii miti goobanaa qofaa miti kan si arrabsellee kan si faarsellee sirriidha hawaasni keenya waan nu shakkenu gaafachuun isaanii sirriidha si gaafachuun sooshaal miidiyaa kanatti ol baanii dubbachuudha sitti bilbiluu qofaa miti jechuudha si faarsuu qofaa miti jechuudha. Waboyyoo fakkeenyaaf kan isa faarsu qofa yoo akkas ta'e akka paartii bilisiginnaa jechuudha gonkuma kun sirrii miti jechuudha kan si faarsullee aamin jettee fudhachuudha qabda jechuudha yeroo kana jedhu beeki ani yookiin miseensa keessanii miti miseensa paartii kamiitiyyuu miti jechuudha akka nama Oromoodhaa isin qabsooytanii tokkotti anilleen akka nama dargaggoo Oromoo tokkootti jechuudha kan an dubbataa jiru kanaafuu isin fakkeenyaaf lubbuu kee hadhaawaa dhugaa jilbiiffattanii akkasitti bosona keessa jiraachuun keessan hadhaawaa ta'e hadhaawaa san keessatti hadhaa uummataa kanallee keessummeessuu danda'uun fakkeenyaaf mee Johaar kana laala dhugaadha inni nama siyaasaa nama gartee nagayaanii firaasha OA irra jiru akkas ta'uudha danda'a. Siyaasa garaagaraa qabaataniyyuu isin fakkeenyaaf karaa qawweetiin Oromiyaadha bilisoomsina jettaniiti kan isin deemtanii Oromooleen akkasuma isin deeggaraa jira akkasuma fakkeenyaaf OVK'n karaa nagayaatiin jedha. Meejoo harkana laala namni isa hin arrabsi jiru mootummaan fakkeenyaaf mindaa itti kafalee namoota hedduu irratti qaxaree guyyaa takka gadi baheetiin deebisaa hin kennine jechuudha. Guyyaa takka akka nama dhageenye haga namni maa gabbee guyyaa takka deebisaan kennee jechuudha. Akkas tahamuudha qaba. Hogguu hawaasaa hoo kan si jibbu kan si jaalatu gaafa Oromiyaadhaa bilisoomsitan yoo bilisummaan karaa keessaniin kan dhuftu taate jechuudha. Yoo bilisummaan karaa wabootiin kan dhuftu taate waboon kan inni bulchuu deemu kan isa arrabsus kan isa jaalatus kan isa deeggarus kan isa qeequllee jechuudha. Nama biyya san keessaa hunda bilisoomseeti akkuma gartee Maandeellaan gaafa biyya isaa qabate nuti yookiin ammoo faranjiin gabroonsi as keessa ari'uudhaaf osoo hin ta'in bineensi South Africa keessa jiru yookaan Afrikaa kibbaa keessa jiru guutuun akka bilisoomuudhaaf kan nuti qabsoo akkasuma tahamuu qaba jennee amanna wanni bilisiginnaa mormamuufis bilisiginnaa waan taheef miti yookiin ammoo waan isaanii oppodiyoo tahaniif miti ilaalcha sirna isaan qabatanii deeman sirni isaanii sun ammoo akkas jedhee amana yoo isa mormite ni duuta yoo isa mormite ati Itoophiyaa diida jedhama yookiin ammoo ni hidhamtanii ajjeefamta yoo isa mormite ni jibbamta waan ta'amee fi kan mormamaa jiru jechuudha jecha uummataa keessummeessuu danda'uudha jalqaba kan barbaachisu an akka kiyyatti jechuudha kanaafuu haga san jecha lama sadii tanniin keessaa an akka nama tokkootitti fakkeenyaaf jaalsabaaf kan inni kennisanii akka hoogganaa tokkootitti beeki yoo fakkeenyaaf loltuu taraa taate loltuu jechuun fakkeenyaaf jeeyina garuu uummata irratti ammoo jeeyina ta'uu hin qabu uummata irratti tasgabbiidhaan keessummeessuudha qaba ammoo hoogganaa loltummaa qofaa mi siyaasa illee beeka waan ta'eef ati hoogganaadha waan taateef hangi suni keessanaaf hin taane jechuudha kanaafuu Oromoon hundi isin Oromoo hundaaf abbaa ta'uu keessan of beekuudha qabdan gaafa bilisummaan dhuftellee Oromoo kana hunda bulchitanii jechuudha. Akka amantiitti yookiin ammoo akka gandaatitti miti Oromoon kan aare jaalli kun akkamiin wareegame kan jedhu akka Oromootitti waan aare gosa Oromoo keessaa kanuma barbaade yoo gaafii isin gaafate gaafii sun gaafii Oromoodhaa ta'uu beeytanii keessummeessuudha jechuudha. Yoo qabsoo karaa qawweetitti amanuu baadhellee akka paartii nama Oromoodhaaf qabsaa'uu tokkootitti
haa qabsaa'an jedheetiin amanaa jechuudha. Kanaafuu warroonni ammoo asumaan fakkeenyaa fi ganda maqaa dhawattanii yookiin ammoo abaa'oon balleessaa yookiin ammoo abaa'oon akkas godha yoo jettanis hin dandeessan yoo balleessuu feetanillee hin dandeessan isin jechuu barbaadetti abbaan itti amane haa oofatu kan ammoo itti hin amanne dhiiftee kan itti amantu jala deemuudha jechuudha. Akkasii wal danda'u akkaataa dhiheenya kana Baqqalaa Garbaa ittiin deebisanii agarree Baqqalaan abbaan barbaadan kana deeggaraa yookiin ammoo nu deeggaraa nuti kana qabnaa jedhee dubbatee Baqqalaa Garbaa osoo aangoon qabatin eenyutu akkana jedha. Bar amma dura paartiidhaan Oromoo akkasii yoo taate akkana yoo akkana taate akkana Oromoo akkana godhuuf deemanii warra akkas ta'ee kan Oromoo hin ta'in Kamaaroo hin ta'in maqaa garagaraati jechuudha kan walii bahamu akkuma gartee deeggartoonni garagaraa fakkeenyaaf warroonni amma dura abaa'oo deeggaraa warra jedhan jechuudha abaa'oo irraa dhagare warra abaa'oo deeggaraa warra jedhu Jooharii deeggaruudhaaf gandeesiin jedhama. Jooharii Yamaneedha jedhamaa ture. Jooharii yoo deeggarte ati fakkeenya paartii musliimaa jechuudha arraba ta'a jechuudha. Huma alagaa waliin jedhu san jechuudha. Musliimaa paartii musliimaa jedhama. Gartee haala akkana kanadha maqaa walii laxxafamaa ture jechuudha. Akkas osoo hin taane hunda keessummeessuu danda'uudha jechuudha. Kanaafuu waa'ee kammoo ka Ustaaz Kamaal Heebootii wal qabatee dhugaan isaa akkuma gaafa duraa isin hin jenne warroonni lakkaan dhugaan isaa nan quubsine waa'ee karaa ibsa abaa'oon jedhee nan quubsine ibsa gartee fakkeenyaa fi karaa abaa'ootiin jedhamee nan quubsine cubbuudhaan ajjeefamee kan jedhu namu ragaa harkaa qabna kan jedhame haga ragaan gadi bahamu obsaan eegaa ammallee takka maaliin awwan achirratti fakkeenyaaf tokko ka garaan hangahini Ustaaz Kamaal Heeboo nama guddaadha loltuu fuula duratti baatee fakkeenyaaf akkanumatti cal jedhee du'uratti hin fakkaatu waa'ee loltummaadhaan beekullee onni akkasiillee qabu hin beekullee keessallee garuu akkanaan beekutti nama waraana kakaasu walaleessaadha munaashidaadha nama jecha beeku nama guddaa nama sabni jaalatu as bahee miidiyaa irratti nama guyyaa takkatti qeerroo meeqa ijaaree qeerroo meeqa akka gartee karaa bilisummaa Oromootitti makamtu nama godhuu danda'u nama qeerroo kakaasuu danda'u waan ta'eef tarii lolli akkasii naannoo Arsii kana keessatti deemee akkamiin inni fakkeenyaaf fuula duratti bahee yoom akkasuu ta'e jechuu kiyya fakkeenyaaf yoo akka ibsa isaa san taatee akkamitti akkas tahamuu danda'e kan jedhu haga tokko sammuu kiyya keessatti na dhufa garuu irraan beeku waa'ee loltummaa kana keessa seenee waan hin beekne hin laaqu ammoo akkanatti fakkaatu silaa namni akkanaa kun tiifamuu qaba. Bara fakkeenyaaf gaafa dhiyoo TDF gaafa lola warra Tigraay kana keessatti artistiidhaa fi maalii warroonni bebeekamoo hundi Ameerikaa irraa bahanii achi dhaqan garuu fuula duratti bahanii ajjeesaniitiin hin duune jechuudha. Maalii fi uummata kakaasan uummata kana duuba kanarraa uummata kakaasan fotoo isaanii tokkochi yoo mul'ate Ustaaz Kamaal Heeboo bariyaa jira keenya amma gaafa ajjeefameeti gaafa seerellee ajandaa guddaadha uume Ustaaz Kamaal Heeboo hidhate yeroo har'an tanaa Ustaazni fakkeenyaaf qawwee hidhatee bosona jiru isa qofa jedheeti kabiraa jiraate hin beekon dhiifama naawudha. Isa ofa jedhee beekan ajandaadha uume jechuudha. Tarii warri har'a gadi baatee barte ta'uu danda'a garuu inni gaafa bosona seenuulee akkanatti ajandaa uume jechuudha. Nama guddaa isin jechuu barbaadeeti nama akkanaa kana duuba sabaan kakaafatan qeerroodhaan kakaafatan warra amantii isaa kana hordofuun kakaafatan waan ta'eef akkamiin fuula duratti bahee wareegamuu danda'e lolli hagas gahu fakkeenyaaf naannoo shirkaati amma fakkeenyaaf shirka boqojjii fi shirkaan jidduutti jedhama hin beeku garuu achitti lolli akkasii oo'aan guddaan sadarkaa isaatiitti inni bakka jirutti hooggansa xiqqaalee yoo ta'e hoogganaadha. Achi keessatti akkamiin fuula duratti bahee ajjeefame kan jedhu akka ibsa isaatiitti isin jechuu barbaadetti gara biraatitti nama fudhatina. Kanaafuu bakka san xiqqashoo naquudha nama akka nama dhuunfaatitti asirratti kan isin jechaa jiru jechuudha. Kanaafuu ganda namaan tuqina amantii namaan tuqina paartii gadi baatanii abaa'oon baduu qaba abaa'oon ganda akkasii gosa akkasii bakka bu'u gosti akkasii paartii akkasii bakka buutu warri jettanii ammoo dhiichisan ana akka nama tokkootitti abaa'oon kan Wallaggaatii miti abaa'oon kan Arsiitii miti kan Harargeetii miti kan Oromooti jechuudha. Jaalattuu jibbituu qajeeluu jallatu hamaa ta'uu gaarii ta'uu Oromoo keessaa bahe oppotiyoon jallattuun tun Oromiyaa keessaa baate fedhu bittee TPLF haa tolchitu akka barbaade haa tolchitu bilisiginnaan jallattuun fokkattuun tuni paartii Oromiyaa keessaa bahe jedhamee jechuudha kan inni beekamu eessa abbaa keetii fidda duuba eessaa bahe jettaan fakkeenyaaf jechuun jinnii keessaan baane inni maaliidhaaf bahe waan akkasiitiif tolfame waan akkanaatiif tolfameeni sun waan biraati. Suni kitaaba isarratti qara'amuudha. Suni diiteelii isa guutuuti jechuudha. Garuu eessa keessaa bahee hojjenne Oromoo keessaa bahee jechuudha. Kanaafuu abaa'oo paartii Oromooti. Oromoo fi Oromiyaa bilisoomsuudhaaf kan inni manaa bahee jechuudha. Akkasitti hubatte ka ganda akka hin ta'in ka Wallaggaa akka hin ta'in ka Arsii akka hin ta'in ka Harargee akka hin ta'in beekuudha qabda jechuudha. Yoo dogongora qabaate akka Oromootitti kan inni dogongora qabu jechuudha. Yoo inni balleesse akka Oromootitti kan inni balleesse akkasitti fudhachuudha qabna isin jechuu barbaadeeti. Ustaaz Kamaal Heebboollee goota Oromoo irraa wareegame malee kan yookiin ammoo ganda tokko irraa wareegame miti. Garuu gandi gumaa isaa yookiin ammoo dhugaan isaa haa baatu jedhu kuni waan inni keessaa bahe gosa ammoo kana gaafatu goonni kan sabaallee ta'uu kan nama gaafatu gosa keessaa bahe sani waan ta'eef jechuudha. Kan akkasitti hubachuu qabdan isin jechuu barbaadeeti. Kun yaada abduuti. Ana Abduu Mobaala Biraay hanga qophii biraatti wal deebinutti nagayaan naa turaa.